always group dynamic iccitii keessan illee akka teeffattan Shabo rakaibe. jechuu barbaanneetuma betuun dhaabsa waraana Hura. hayyee shaboon Hura. 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 ربي مرقان واقف شوي وكاس النبي رخاي شوي جولي سر سابور نمو قدار ما تنفنيني بالصوبنا شوي و جرى دلو تعالى متي وني رنا هاي وران دواي راهي هي عندي خيسر عيد مبارك ياكل اكلت الربريدو قلبي فاجا بربالي فين بيخو جولين بيتي جولي زوني كباسن هدو انتي خيس سنت ربي بيتي عمري سنه ديريسو عمري سنه ديريسو شوي مرغاني ليسان اغاچو هدو نما تولاني بر هدو نما تولا ولي غلطي يا رب جي بلنا برولي سريغا بافنا وراني بيتي وراني غرلي تاهر كملت اووي جرا لولا جبا ديما يچوي لولا جبا نو رغ كيف ما جرا زوني كبا اللي فرافچ ساجراني لولي اكانمو اكان غتي غدات خفلا جرو خو نانو ليتاتي akkasuma illee ammallee iraallee fayyadamaa jirra jechuudha. Maybe waraanni yeroo gabaabduu keessatti gara makaanaayiziitti cahuu danda'u hooma wanni na fakkaata khaliixaati. Lixa kana beektee bikkisanii fiifuu istiraatiijii ajaa'ibaati jechuudha. Waan hedduu dalagamtee jirti keessaahuu goblaa lama qabdi jechuudha. Amma waraanni keenya khaliixaa goblaa lama qaba. Goblaan tokko Benishaangulii gara kaabaatiin goblaan tokko immoo maali Gaambeella qabna. Triangle gabasiin Benishangul asiin Gaambeella jidduu tana immoo Ilubaaboraa Jimmaa fi Wallagga. Triangle kun ammaas akkasitti qallateeti eessa gaaseetan ilaa haga lixa shaggar gahaa jechuudha. So triangle jabaa jechuudha. Yoo rabbiin fedhe triangle lammaffaadhaa hatattaafataa jirru Harargee Fantaallee fi asinis Arsii kunis triangle lammadaati yoo rabbiin fedhe. Triangle sadaffaadhaa gahudda yooni megaarii miti habira dabru tuntun wanni bareedduu jechuudha. Jidduu kana keessa seenee mala inni qallatee seenee ballatee gama siinni ballata asiinni qallataa akkasis seenee jechuudha. Wallagga kana keessa lakkuma achi deemtu waraanni akkasuma ballachaa deema. Warri nawbattamu akkam hoggaa beeytee baakoon seente akkanaa jechuudha. Baakoodhaan qallatee seeneeti akkasi ballata. Gara beeytee maal jettaniin gara Benishangulii fi gara Gaambeellatti. Warri Benishangulis amma toftaan waraanaa jirtu maali? Nurra harkisanii jechuudha amma. Warri Benishangul amma almost asoosaa seenuuf deeman. Asiis Gaambeella keessa jiranii waraanni jidduu tana keessatti wayita akka nama teenisa taphatu jechuudha. Walla goggoo akkana dhee Benishangul akkana gadhaa karaa gara Gaambeella Gaambeelli gamana deebisa. Walii galla so gamana Tuulamaa fi Maccaatu double tennisii nagarra boo'isan. Eeganam lama anta taphatanii jaba teenisa. Kasitti wal jala asiin amma Tuulamaa fi Maccaatu darbataa garasii ammoo namni as deebisu Benishanguliif Gaambeella. Jidduu tanatti ifirraa salphisu jira jechuudha. Malee humni waraanaa seenee humna laafaa miti. Humna jabaa seenee jabaan rabbu magaa. Namni dhugaan qabne beeytee haga fe'ee odoo niikilooraatti kan itti fidhoosaa jechuudha. Oosii dhiisee fiiga jechuudha. Isanii galaayyuu dhugaa rabbitii sanii addunyaa tanarraa sodaataan namaa eenyu kanaan jettan taate nama kaayyoo hin qabne. Namni kaayyoo hin qabne du'uu miti bikkuma du'aa sanuu deddeemuun fadhuu jechuudha. Never. Keenya bar muratee seenee bara. Fakkii tokko isanii kanneen ture waan beeytee gaafa slavery Ameerikaadhaa. Slavery Ameerikaadhaa nama gurraacha guuranii beeytee Ameerikaa geessan. Bidiruu gubbaa kaanii deemanii doonii jalba bootii egaa kana hundaan yoo siin galle sumaaf hin galtu jechuudha. Waan afran kanaan bidiruu doonii fi jalba bootii jechuudha. So ilmoodhaan deemtu guyyaa biraatiif footoo isaanii san agarsiisa.
process slavery nama gurraacha kan Ameerikaa geessutti toora nama miliyoon 150 dhumee jechuudha. Ibarbaada nama guddaadha. Namni miliyoonii 150 gariin beelaa maaree irra guddaa isaa bishaan keessatti darbee jechuudha. Gabrummaa didee. Ibargaa gabrummaan dubarsiidha. Nama dubbiin galteef nama bilisa ta'ee jiraatee dhalatee dhandhameef jechuudha. Sammuutti si baadhachuu hin dandeessu. You are incapable. No. Namni bilisa ta'ee dhalatee guddate jechuudha. Sirna gadaa keessatti san irraanfachuu kan nyaatu bara waggaa 150 tursiisee jechuudha gabrummaa jalatti. Ilmoo haa qabdi. Ilmoo wajjin gabra jaanii sansalata itti hidhanii deemu jirti karaa Ameerikaadhaa. Bishaan keessa oduma deemtu ilmoo isii hojii utaaltee bishaanitiif darbitee jechuudha. Because ifis ilmoo siitis gabrummaa Ameerikaa san quudhuu diddeefi jechuudha. Isanii galaayu iba silaa namni beetee gabrummaa hammeenya sii salphina sii beeke uuman jiraannu jechuudha. Ba waraana akkasiitii jechuudha. Waraanni nuti Oromiyaa keessaa qabnu waraana du'uu filatee jechuudha. Otoo bidiruu gubbaa kaanu of darbu sanii jechuudha. Naa gabrummaadhaan warra noo jiru kana hojii dubaloluu eenyu danda'a jechuudha. Waraana mindaadhaa kana beektee kaifiifuu jaartiin bara amma waraanni isaa akka malee qalbii cabee jira jechuudha. Haloo Koloneel Zabbaqina akkam? Eenyummoo ana haadha warraa keetiitii maatii kunoo kiraan nutti dabalee jira. Birrii dabaleeti natti ergi. Maalan godha. Inni lola keessaa wallagga jira. Jaartiin kiraa fidi jettiin maharree fidi jettiin hamana barnootaa jettiin. Ifirraa nyaachifateeti. Maala baay'ee fajjeessa malee maala jireenya kana asii waboodhaan darrukuta asii mootummaan jiru natti qaaleessi. Dubbii kiyya sanii galaayyuu. Ebergaa waraanan qabnee jechuu barbaadeeti. Kaayyoo qofaa miti. Kaayyoo dhabuu waan biraati. Waa sadi waraanni achi dhufe beektee waa sadi afur. Beektee waraanuu kanaatti dhabanu jechuudha. Isaaf kooziin qabu ni. Minduma malee wanni isaas achi geesse itti amaneeti miti akka. Lammaffaa jiruunuu qaala'uun isaa. Jiruunuu qaalooftee minduma beektee mindaa hiraarraan kafallee mindaa beektee guyyaa ayyaana lukkullee itti bitachuu hin dandeenye. Kana jecha lubbuu ilma namaa ajjeesuun tus bara yeroo garii yeroo garii ni ilaalanii jechuudha. Bara hoggaa afur dura Oromoo tana beektee ajjeesee gaafsa kan jiruu wayyaadha jechuudha. Mindaan 3,400 hiraarraa kafaleetii asbeezaa isaatis baasee ni dhiichisaa jechuudha. Hoggaa Oromoo tana gubuus jedhicha jechuudha gabrichi. Amma dhiichisuu hin danda'u because inni nuu sirni kun viktama sirna kanaa ta'uu jira jechuudha. Bar waraanaaf baleen kiyya waraanni wooma xiqqoo hamilee cabsa. Wooma xiqqoo akka warra siyaasaa sanii miti jechuudha. Because waraanni kun yoo xiqqaate beektee mootummaa tanarraa inni minimum jireenya isaaf yaaduun falu. Maatii isa duubaa beela'uu hin danda'u jechuudha. Sogaa koozitti hin amanne jiruutti qaaloofte. Sadaffaa mootummaa wanni isiin godhi jettuun tunis beekadhu sammuu isaatuun hin fudhattuufi jechuudha. Afraffaa namni inni ajjeesuu miidhus Oromoodha jechuudha. Sogaa waraanuuf jibbeedha. Waraanaaf jibbe nutti fidanii ammoo waraana bilisummaa Oromoodhaati wanni gorsinu please warraaf jibbe kana itti dhawinaa qawwee. Carraa harka kannachuu sanillee kannaaf jechuudha. Kilaash gurraacha irraa fudhadhu yoo fedhe haa galu yoo fedhe gara Suudaan san achi oofaa jechuudha yaa deemanu. Ammoo qabsoo keessatti hafu rakkoo qabsoo wanniidhaan qabnu beekadha. Anamma nama boojemellee miidhaa ajjeesaa miti. Doctrinationni leenjii waraanni keenya fudhatee fi leenjiin isaan fudhatan adda adda. Leenjii isaanii san keessatti waan beektee value jaaniin hin jiru jechuudha. Militeerii tokko amma fakkeenyaaf militeerii irra guddaa akka refuujiitti barbiitii hedduun fudhattu militeerii. Because sirna saniitu akka nama dhakaa qorutti qoree tolfatee jechuudha bocee tolfata.
namichi jiru siviiliyaanii jiraachuun rakkoodha jechuudha. Amma Ameerikaa fi Awurooppaanu hedduu nama militeerii ta'e tokko akka rafiijitti fudhattu. Waan hordofaa jirtamoo kam fudhattu. Wanni fudhanneef maali? Already tolfamee jira jechuudha. Namtolcheedha. Sogaa ulaagaalee jajjabduu kaayachuu qabdan jechuudha. Dhufuu isaatiif gammada. Yes, it's good. Ilma Oromooti. Waraana keenya kaachi jiru sanis dhufuu isaatiif simannaa isaa bareechaa fi ammoo daayinaamiksii wanni sanis eeggachuu qabdan jechuudha. Facaasa wanni keessa maal jettaniin waraana keessatti akkatti handle gootanis qabaachuu qabdan jechuudha. Proosesa beektii isa kana debrief itti gootanii isa kana kaawunsilingii gootanii fi isa proosesaa jechuudha. Namichi tokko qawweedhaan dhufeetu harka kannatee arra beektii Republican Guard Abiyyi ta'e arruma saabo ganama kana Republican Guard beekana. Arra zaatii misaadhaa boojiteeni galgala kana ammoo si wajjin operation seenee waboo ta'uu hin danda'u. They need to be a process. Ammoo akkana miti. Eebara kaa takkittumaan wanni godhuu odoo hin taane leenjisaa barsiisaa siyaasaa keessaa waan Oromoodhaan beekan jechuudha. Militeerii Itoophiyaa keessaa waan takka waan naagalee jira. Militeerii Itoophiyaadhaa nama yaaduu danda'u hin naqan waraana keessa walumaa irraa naagan nama seenaa Oromoodhaan beene barbaadan. Nama conscious ta'e fadhan jechuudha. Kaadireen barganta keessa deemtee laaltee nama guddaa isaa kashlabbeedhaa jibbee qabeetee mindaan kun isatti waan guddoodha. So mindaa kanaaf haadha isaatu qatalu. Egaa gaachana sirnaa isa waliin qabdee jechuudha. Gaachana sirnaadhaa hawaasa keessa shufuroo waliin guurattee jechuudha. Kashlabbee shufuroo. Nama vaaliyuu qabu miti warradii namni isii waliin coraa dhufte. Dhugaa ka dirqanillee keessa ni jira. Qeeroo fi qarreen dirqanillee keessa ni jira. Noobattu immoo kam? Irraan tureensaa immoo pooyitiin kiyya guddaan maali? Kun dhaabsi isanii fi miti waraanaa fi jechuudha. Dhaabsi waraanaa dabarsu waan kana jechuu fi already yaadota kakkannamanii argaa jira hawaasa keessa. Hawaasni isan bassaasanii maarree fudhachuun sirri. Ilmaan Oromooti simadhaa fudhadhaa warra dhufe kana ammoo proosesa itti beetee haaromsa itti kennitaniif uummadhaa. Namoota beetee siyaasaan cimoo tahan isaan kana leenjisan uumaaf. Hogguma takkatti namni waraana biyyi irraa woboo ta'uu hin danda'u jechuudha. Ijoollee si bira jirtu politikaa quuftee dhufte waraanni keenya jechuudha. Waraanni keenya already gaafuma ganda jiru waa'ee Oromoo kanaaf dhimmamee Oromummaa fi Oromiyaa waraana leenjisuu isa barbaachisa malee siyaasaan already conscious ijoollee isa bira dhufte. Ijoollee already ibiddaa ta gubatte seenaa fi beektuu jechuudha. Ta diddee dhufte gabrummaa. Kun ammoo gabroonfataa ergee jechuudha. Garaagarummaan hagasi. So akka wal dammeessan godhaa always group dynamics keessatti tikfadha. Eeggataa tana keessallee kottee duudaan ka afaan Amaara afaan Oromoo beeku loohee akka isin seenne iccitii keessallee akka tikfattan tolfadhaa jechuu barbaanneetuma. Etuun dhaabsa waraanaati. Hayyee Shabboon maal jette? Hayyee oduu olmee waraana keenyatti oduu tana isa dhageessifneeti qabxii ittaantu dabara. Akkam jirtuu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Injifannoowwan boonsoo waliin anni moonaa Faayisaatiin. Reefi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuun injifannoo galmeessee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Abbaa Wallaggaa Ona Diggaa daandii cirrachaa gurraachaa gara ganda Bachootti geessu irratti kaleessa adoolessa 2022 waaree booda waraana weerartuu bilisiginnaa irratti fudhateen 10 ajjeesee 7 madeessee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu itti fufa. Oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Leni qabna boojuu sadii nu agarsiisu Shabbooni boojuun keessaa milishaan fa'aa waan waraanatti maktan hin qabdan jechuudha. Milishaan
immoo waraana Abiyyi irraa waraanni badaa kamiyoon jettan milishaadha. Milishaan irra guddaa ilmaatu beetee mana araqee keessaa bikka fofokkottu keessaa guura jechuudha. Woo jarana milishaa irraa hamtu jechuun hundi isaa irraa ammoo warri makalakaadhaa xiqqishollee taatu barnoota ni qabanii san riifoormii godhuu dandeenyaa barsiisuu dandeessaa. Milishaa qawwuma irraa guuraa gadhiisa. Milishaa qawwuma irraa guuraa gadhiisa. Kunis kana. Walubanni bokkam amma gaa qabxii itti aantu fitamaayyeedhaa sagaleen jirtu. Hayyee ta milishaadhaa tanaa qabxiilee itti aantu oduulee tokko isa dhageessifnaa oduun amma gara kaabaatii isa geessa washaa lahab warra Tigreedhaa maal jiran USA illee waan dubbatu takka qabdii qabxii lamaan kan ilaalleeti gaa waan jarri lamaan kun godhan irratti hundoone Oromoonoo dantaa isii akkamitti ifattiitti deebinaa nu waliin tura washarii fi lahabi idul mubarak jennaan washariis hagamanaan jiru washarii ibn Himaari tagamanaan jirtu ammoo lahab bintu lahab jaarsaa fi jaarti jarri lamaan kun lahab washar kun ni hinaafa jechuudha ni hinaafa duba hinaafa isaa kana yooma qubasiitu yaamte jechuudha. Amma yoo dhageeyuun anu kana waan dhiisu jechuudha. Intaleenyu siinjee. Yoo oduu tanaa dhageeffan ጋና ካባ ሀላዳ ገፈና ወልደ ቻይል ማናያ ጀበትን ወረራ በመቀልበስ ትግራይን በከፊል ማስተዳደር ከጀመረም አንድ አመት አልፎታል። የትግራይ አሸናፊነት ለፌደራሊስትና ለኮንፌደራሊስት ኃይሎች ትልቅ ተስፋ የሰጠ ነበር። የትግራይ ሰራዊት የትግራይ መዲና የሆነችውን መቀለን ባሉላ ዘመቻ አስለቅቆ ትግራይን ከአንድ አመት በላይ በሙሉ ነጻነትና ከነብዙ ችግሮችም ቢሆን በብቃት ያስተዳደረ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ አልገዛባይነትና የነጻነት ተጋድሎ እጅግ አስደማሚ በመሆኑ ባለም ሀገራት ሙሉ ዕውቅናን አግኝቷል። በአሁኑ ወቅት ትግራይ በተግባር ሀገር ከሆነች አንድ አመት ሞልቷታል። የወረቀት ስራ ብቻ ነው የሚቀራት። የተከፈለው መስዋዕትነትም ለነጻነት የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። በዚህ አንድ አመት ውስጥ ትግራይ አስፈሪ የጦር ኃይል ገንብታለች። ይህን ተከትሎ የኤርትራ አገዛዝ ጭምር ትግራይ ልትወረኝ ነው በማለት በመክሰስ ላይ ይገኛል። የትግራይ መንግስት በትግራይ ግዛታዊ አንድነት በትግራይ ሰራዊትና በህዝብ ውሳኔው እንደማይደራደር በተደጋጋሚ ግልጽ አድርጓል። ትግራይ ሀገር ለመሆን ምን ያስፈልጋታል? ወገረቤት ሀገራት ግንኙነቷ ምን መምሰል አለበት? ህገ መንግስታዊና ታሪካዊ ግዛቷን እንዴት ነው የምታስከብረው የሚለውንና በእነዚህ ጉዳይ ላይ የተነሱ ሐሳቦችን ማየት ተገቢ ነው። አሁን የትግራይ ህዝብም ሆነ የትግራይ ፖለቲከኞች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ጉዳይ የሰለቻቸውና ይወጣላቸው ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር ስለመቀጠል የሚያወራ አንድ የህብረተሰብ ክፍል እየታየ አይደለም። አሁን በትግራይ ያሉ ልሂቃንም ይሁኑ ፖለቲከኞች በሁለት ጎራ እየተከፈሉ ይመስላሉ። ገሚሶቹ ትግራይ ነፃ ሆና መቀጠል አለባት የሚሉ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላማዊ ፍቻ አድርገን የኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝን አስወግደን ወንድም ህዝብ ከሆነው ከኤርትራ ጋር በኮንፌደሬሽን መቀጠል አለብን ይላሉ። ለምሳሌ በቅርቡ ከዩኤምዲ ሚዲያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ የኤርትራው ፕሬዝዳንት አገዛዝን አስወግደን ሁለቱ ወንድማሞች በጋራ ተጠቃሚ የሚሆኑበት መሰረት ያደረገ የወሰንና የድንበር አከላለል እናደርጋለን፣ ትግራይም ህጋዊ የባህር በር እንዲኖራት እናደርጋለን፣ ሁለቱም ሀገራት በኮንፌደሬሽን እንዲቀጥሉ እንሰራለን ሲሉ ተደምጠዋል። አሁን በትግራይ መሪ ድርጅቱን ህወሓትን ጨምሮ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ትግራይን ነፃ ሀገር ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ይህ እንቅስቃሴም በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተቀባይነት ያለው ጉዳይ ስለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለም። በትግራይና በኤርትራ መንግስት መካከል የተስተዋለው ውጥረት ለቀጠናው ሌላ አስከፊ ስጋት ሊደቅን ይችላል ቢባልም ሁሉም ሰው መልካም ጎረቤት ይፈልጋል በሚል ርዕስ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የጻፉትን መልእክት ይዞ የወጣው አፍሪካን ሪፖርት ድረገጽ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በሰላማዊ ድርድር ለመቋጨትና ሰላም ለማምጣት ከተፈለገ ጣልቃ እየገባ ያለውን አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ጠንካራ እርምጃ በመውሰድ ከጨዋታ ውጭ መሆን አለበት ሲል አስነብቧል። 19 ወራት በተሻገረው በፌደራል መንግስቱና በትግራይ መንግስት መካከል በተፈጠረው ጦርነት ከፌደራል መንግስቱ ጎን ጦራቸውን ያሰለፉት የኤርትራ ባለስልጣናት በአንድ በኩል ህወሓት ሊወረን ነው ያሉ ወንጀላ የጀመሩ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በፌደራል መንግስቱና በትግራይ መንግስት መካከል ድርድር እንዲደረግ አንፈልግም፣ ህወሓትን ማጥፋት አለብን የሚል አቋም መያዛቸው እየተገለጸ ነው። አሁን ላይ በትግራይና በኤርትራ አገዛዝ ኢሳያስ አፈወርቂ መካከል የሚደረገው ጦርነት ሁለቱም ወንድማማች ህዝቦችን የሚያቀራርብ አንድ የሚያደርግ እንዲሁም ከኢትዮጵያ በሰላማዊ ፍች መልካም ጎረቤት የሚያደርግ ስለመሆኑ ከወዲሁ እየተገለጸ ይገኛል። ለማንኛውም አሁን ሁኔታው ተቀየረ እንጂ አብይ አህመድ የዛሬ 4 አመት ልክ በዛሬው ዕለት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አስመራን ረግጦ ትግራይን የማውደም ፕሮጀክት ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የጀመረው።
amma as keessa arkuu jirraa jechuudha. So uummanni Tigraay wanni bira kutanii jechuudha. Amma isaan wani raasoo jiran waa'ee Itoophiyaa kitaaba isii daboola. Isaayyaasis kuffifnee walitti idaannee Eritiriyaa fi beetee Tigraay konfedereeshina godhannee akkasitti hulaa beetee baharaatis godhannee waliin jiraannaadha. Walii galla bokkame gabar bariitu marii laaftuu miti jechuudha. Laa bilisoomuu bira kutaniiti walabummaa akka feena irratti mareettaa jirti Tigreen. Hobaadha akka Tigraayitti jiraanna moo maaliif namicha kanaa si kuchiifneedha. Isaayyaas kuchiifnee walitti idaannee choo Itoophiyaa jennee jiraannaadha. Tanarratti harkaa wal qabanii jechuu isaan amma. Dibbeetiin isaanii. Walii gallaayyuu hayyee nuufuu Ameerikaa maal qopheessite? Jarri keenyoo warri immoo walitti isanii qabe kunoo maal nuu qopheessan? Bar teenya maaliif qaanfannaa beetee biyya Saharaata jirtu tanarraa sabni xiqqaan kun hiree isaa murteeffateeti dantaa isaa if bira kuteeti Eritiriyaa dhaweetiin bal'ifadhee jechuun jira jechuudha. Nuti teenyumaa qabachuu tanaa barbaadaan qaanfachuu jira jechuudha. Teenyuma tanaa maqaa dha'uu qaanfatanii jechuudha.